oduu amme duutitii olola sobaatii je Tiraambii ibsa arraantana miidiyaa kanneen dhiyootana fuula miidiyaa duraa guyyaa lamaa sadii baduun kiyya sobaan na ajjeesuudha ta'e jechuunaanis deebisee ibsa kanneen jira. Kun ajaa'ibsiisaadha. Kanatti aansuudhaan baasiin Itoophiyaa tan Suuditti argamtu waamicha isinii dhiyeessiteeti jirti. Kana irra deddeebii mootummaa Suudii waan hayyamsiifneef namoonni qaamaan irra bade hanfiizaa ziyaaraatis ta'e fiizaa turistii fiizaa hajjiitii fi umraas ta'e fiizaa garagaraatiin dhufee irra osoo hin galin jechuudha. Yeroo irra gubattee as keessa jiruu fi kan qaamaan irra dhumtee akkasuma kan karaa kaanis dhufe hundumaafuu furmaanni hanga yeroof turu waan kannameef mootummaa Suudii irraa waan hayyamsiifneef koottaa itti fayyadamaa jechuudhaan waamicha isinii dhiyeessanii jiran karaa biyyaa deebuu dandeessanii hayyama adaba tokko maletti kana irra deddeebiin gaafii mootummaa Suudii gaafanneen arkannee jirra hanga yeroo turuu nuu kannanii itti fayyadamaa dafaa karaa biyyaa deebi'aa jechuudhaan waamicha isinii godhanii jiranii. Kun oduu baay'ee nama gammachiiftu warroonni rakkoo keessa jirtanii fi akkamii gallaa akkam taanaa mootummaa maal nu godhuu ta'a yeroon ta'e dhumattee fiizaa garagaraatiin dhufne jechuudhaan rakkachaa jirtan kanaaf furmaanni dhufee jira. Kanaas gaa sababa ilma namaati malee rabbii fide alhamdulillah itti fayyadama isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan oduulee gaa biyya keessaati biyya laarraa wal keessa buusaati isinii jechuudha. Isinii oofna gargaarsi namoomaa jechuudha. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa 4 kan Xaaliyaan gargaarsa tola ooltummaa Global Sumud juukan uggura Israa'el cabsuudhaaf doonii bidiruu 20 jechuudha imala isaanii gargaarsa itti fufaa jiranitti akka dabalamu deeman arra ibsa baasanii gabaasanii beeysaniiti jiran. Kun waan nama gammachiisu waaw. Kanatti aansuudhaan ammoo mootummaan British mootummaan Israa'el gargaarsa namoomaa gaazarraa dhorkuuf jira. Kun ammoo beela namtolchee argaati jirraa jechuudhaan dubbate. Duraanis beela namtolcheedha Israa'eliitu jechuudha gaazarratti beela namtolchee kana hojjete. Kanaaf waan dhugaati mootummoonni Awurooppaa guutuun arkaati jiran. Kanatti aansuudhaan keessa isinii buufna jennee miti gaarra subscribe godhuu qofan dagatinaadha. Itoophiyaan gammachuu guddorra jirti. Aruuza yookaan diggisii dhiichisaaf qophiirra jirti. Kanammoo bishaan Naayil laga Naayil hidhaa isii xumuruudhaan eeyba fuulbana keessa irraa miti fuulbana kana keessa akka eebisu deemtuuf gammachuudhaan ibsa wal faana sheekaa fi beekaa hayyuu fi hundi mootummaan baasaa jiran kun bu'aa fi bayii dadhabbii Itoophiyaanonni jechuudha keessa dabranii as ga'anii kun gammachuu miliyoona 120 olii kan Itoophiyaanota hundaati jechuudhaan ibsa wal faana baasaa jiranii. Kanatti aansuudhaan Masri namoo faallaansanii guyyaa arraan tanaa waraana agarsiisaa oolte. Meeshaa gurguddoo ammas galchine maal goone jechuudhaan ibsa wal faana baasaa jirti. Kunis maal akka ta'e hin beekne Itoophiyaan ammoo laga Naayil osuma dhiibbaan irra godhamtu erga xumurattee eebaaf qopheessiteen booda eeba kana xumurraan gara ulaa galaanaa harkachuutti kan tattaafachuu deemtu fakkaata. Abdiis akka hin kunnee fi qabsoon jechuudha bu'aa bayii akka nama dandamsiifuu hundi obsaa fi kutannoodhaan akka injifannoon dhufus waan hubataniif hojiitti jirti dhiirti. waaw jennee jirra. Kanatti aansuudhaan oolmanni Gaazaa guyyaa arrantanaa nama rifachiisa haa ta'u namoonni Gaazaa keessatti erga lollee eegalamee ajjeefaman uummanni nagaa 63,700 ga'uu himaniiti jiran. Kun waan hedduu nama gaddisiisaati. Rabbiin insha Allah nasrii isaatiin haa dhaqqabu. Guyyaan fuulbannee jechuudha mariin mootummoota waliigalaa kan jechuudha Niiyork taa'amu deemugaa guyyaadha lakkaawachaa jira. Kanatti aansuudhaan agarsiisa waraana Chaayinaan guyyaa irraan tanaa kabajaa guyyaa bilisummaa isaaniitii fi injifannoo xumura waggaa 80ffaa lola addunyaa lammaffaa irratti jechuudha. Lola Jaapaanii wajjin geessitee akka gaariitti injifannoo goolabdee akka waraana gurguddaa agarsiiftee jirti. Kanaas ammaas itti dabalata michoowwan isii kanneen nukuleera oomishuun bebbeekaman kan biyyoora lixaa kana sodaachisan kanneen akka Kooriyaa Kaabaa, Paakistaan, Iraan dabalatee ammaas Ruusiyaa achirratti hirmaataniiti jiran. waaw kun ammoo dhukkubbii mataa warra lixaatii fi Tiraambii ta'uun isaa shakkiin qabu jechuudha. Kanatti aansuudhaan torbaan dhufuu Iraan pirezidaantiin Iraan Masuud Niiyork daawwachuuf deemaas ja'ameeti jira. Erga Usaayid
lola jechuudha Iiraan Israa'el wajjin geggeessitu irratti injifannoo guyyaa 12 keessatti xumuruudhaaf kana xumurraan dafee iddoo nukuleera isaanii rukuteen booda yeroo jalqabaatiif Niiyork kan daawwachuu deemu ta'uudhaas miidiyaaleen garagaraatiif hayyoonni gabaasaati jiran. Jiddumaamee mallattoo gurraatti na tuquudhaan subscribe godhaa nutti dabalamaa maatii teenya ta'a galatoomaa hedduu isin jaalannaa ammoo gara YouTube kanaa jechuun hirmaannaan keessan hedduu xiqqaadha oduu bareedduu walii qabnee cuunfinee akkatti isin biraan geenya akkuma beektan yeroo hundaa'u jechuudha godhaa isin jenna kanatti aansuudhaan kirkira lafaa mudatee Afgaanistaanitti namoonni 800 ol yoo lubbuun du'an yoo du'anii jiran rabbi rahmataa godhuu fi namoonni 250 ammoo miidhaan hamtuun qaqqabuudhaas gabaafameeti jira kana hordofuudhaan mootummaan Turkii gargaarsa namoomaa toonii 25 ummata Afgaanistaaniif guyyaa irraan tana taasiseeti jira akkana laal bakka rakkoo mudattee jechuudha namni namummaadhaaf dhaabbatu gargaarsaan dhaqqabaa jechuudha kanatti aansuudhaan mootummaan Suudiitis gargaarsan namoomaa guyyaa irraan tana ummata Paakistaan kan balaa lolaatiin dhiyeenya kana halaakamee fi hangarraa hafe maatii saniif gargaarsa taasiseeti jira kunis oduu gammachiisaadha akkanatti bakka rakkoo hundatti dafanii wal dhaqqabuun wal bira dhaabbachuun kun namummaadha agarsiisa kanatti aansuudhaan mootummaan Beeljiyaam beekamtii biyyummaa Falastaainiif ni kanina jechuudhaan ibsa kaleessa baasee hordofee mootummaan jechuudha Israa'el gaha ilmoo sheexaanaa tuni deebisaa irra deebifteen mootummaan Beeljiyaam sirrii hin goonee ifiifuu dadhabaadha beekamtii biyyummaa maal namaaf kanna jechuudhaan eqqee jira haay ajaa'ibuma jaarsi ummata jabaata kanatti aansuudhaan mootummaan Yemen ammaas kan jechuudha Israa'el kana gaafuratti kutu jiran hunuma isaanii xiqqoo tanaa waliin dooniin takka akka karaa sin dabarree ittuma fufaa jiranii jechuudha aleellaa dooniin Ameerikaatii fi tan jechuudha Israa'el akka karaa sin dabarree galaana isaanii irra dabarree ugguraati jiran gargaarsi namoomaa jechuudha dhaabbanni Global Sumud juu kan jechuudha aktivistoota warra lixaatii fi abbootii qabeenya Awurooppaa guutuu dabalachuun uggura Israa'el cabsuuf gargaarsa namoomaas fuudhanii bidiruu 20 kanatti imalaa jiran suni dhugumatti waan hedduu nama gammachiisaa keessaa osoo warri baajiddu galeessaa kunii fi Afrikaanonni hundi jechuudha sagaleellee ta'uu dadhabanii fi uummata Gaazaati warri lixaa kuni walillee qabu waliinillee tokkummaa qabaatan haleellaa jechuudha wanirratti illee hanga duraa mootummoonni jechuudha lixaa kun hangi tokko hirmaatullee ati yeroo namummaan itti dhageemtee jirti namummaan itti dhuguma bara ammaan tan inuma Xaaliyaanis jechuudha dhaabbanni jechuudha gargaarsa namooma Xaaliyaan afur akka jechuudha Global Sumud kanatti dabalamuu deemus baasaniiti jiran kun waan hedduu nama gammachiisu ummanni Falastiin insha Allah biiznillah biitii isaanii biyyummaan gad dhaabbattee ni mirkanootti nutis abdii teenyaa fi kadhaa teenya tan yeroo hunda rabbi kadhannu dhugatti jechuudha warrootan shahiida nama 63,700 gaa laal iree shahiidummaa keetti rabbi haa galmeessu jannat al-firdoos haa qananiisu warreen hafammoo bilisummaa dhaan haa qananiisu isaanis bilisummaa kannee fi gammachuudhaan gataa dhaabu jenna kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraaf qabanne kana fakkaata kan biraatiin hangola deemnutti share godhuudhaan facaasaa ankasiin dhuyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaan meeta biyya teenya irraa maaltu sin gammachiise ani na gammachiise namni hojjeteeti laal kufaatiin teenyaa fi boodatti aanuun addunyaa irratti booda aanuu keenya kufaatii diinagdeeti namni diinagdee kufnaan waa hundaan kufaa jechuudha sammuudhaanis ni kufa diinagdee horachuudhaaf hojjechuudhaaf hojii harkachuu hojii eega harkattee booda immoo hojii san irratti obsa qabaachuudha obsa erga qabaattee hojjetteen booda immoo inkinoomin fayyadamtee jechuudha jijjiiramuudha addunyaa raayis fakkeenya fudhachuudha kana insha Allah waa hundaa'u ni milkoona abdis qabna jabaadhaa waa hundattu oduulee jechuudha dhugaa qofa nu hordofa isiniin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh oduu guyyaa guyyaan harkachuudhaaf oduu gabaabduu fi hojiilee garagaraa harkachuuf gara Facebook Jamaal Oromooti follow gootanii ammoo oduulee bareedduu addunyaa guyyaa tan jechuudha addunyaa guutuu harkachuudhaaf galgala oduu galgala irratti ani isin dhiyaattu YouTube gara oduu ammeejuu subscribe gootanii gara TikTokinis mallattoo diimtuu san balleessitaniiti waan irratti jira galakkeeffanis hordoftanii galatooma salaamu alaykum